Arkafuuni kabajamtoota daawwattoota keenya kam jirtu bakka jirtan maratti nagaaf jaalalli keenya sinaa ga'u jecha yeroo hundaa awwiidhaasaa kanatti kan eeggattan gumaanni keenya eegaleetiidha kan jiru qophicha kan isin biraan ga'u Anmooneet beeksisaatii guyyaa irraa immoo keessummoota qabadheetiidha kanan jiru keessummoonni kiyya qopheessitoota feestivaala nageenyaa siiqqeetii istiidootti isaan affeereetiidha kanan jiru kallattiidhumaan gara isaaniitti sin dabarsaa turtiin keessan wajjiniin haa ta'u. Ana dhufu bakka nagaan dhuftan. Bakka nagaan eegdan. Tole mee maqaa keessanii. Maqaan koo Ibsaa Guutamaan jedhama. An maqaan kee Kamaal Xeeneshoo jedhama. Kan hin dhufe maltiimiidiyaa fi iventii Hawaas jedhamu raas magaalaa Adaamaa kan argamu irraan dhufe. Yaa kaayyoon nuti dhufneef gumaaf nuti dhufneef feestivaala nageenyaa Siinqee kan jedhamu guyyaa hagayya 9 as bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti qophaa'eetiin jira. Waa'ee kana feestivaala nageenyaa Siinqee kan isin gumaatu dhufneetiin jenna. Tole bakka nagaan dhuftan ammas irra deebi'uudhaan tole mee feestivaalli nageenyaa Siiqqee maal irratti xiyyeeffata? Mee maquma irraa kaanu maaliif filattan maqaa Siiqqee? Yaa feestivaala nageenyaa Siinqee kana yaa xiqqoo ibsuudhaaf waa'ee sirna gadaatitti, waa'ee duudhaa Oromootitti, waa'ee aadaa keenyaatitti deebi'uu qabna. Feestivaala kana yoo qopheessinu akkuma aadaa keenyaa, akkuma sirna keenyaa, akkuma duudhaa Oromootitti maaliif nageenya biyya keenyaa karaa haadholii keenyaatiin ittisnee ka jedhu. Yaa Siinqee jechuun gumaata uummanni Oromoo addunyaaf gumaacheedha. Uummanni Oromoo gumaata hedduu addunyaaf gumaacheetiin jira. Fakkeenyaaf sirna gadaa waa hedduu keessatti jechuudha. Sirna gadaa keessatti immoo sirni Siinqee isa tokkodha. Sirni Siinqee sirna aangoo dubartii qabdu, sirna kabaja dubartiin qabdu, ulfina dubartiin uummata Oromoo biratti qabdu ittiin agarsiifamudha. Sirna Siinqee keessatti dubartiin yookaan haati Siinqee takka dubartiin takka Siinqee qabatteetiin bakka waldhabbiin jiru bakka rakkoon nageenyaa jiru tokkotti osoma karaa deemtuyyuu akka tasaatitti yoo jidduu seente waldhabbii san dhaabsisteetiin nagaa buusuu aangoo qabdi. Achumaan immoo sagantaa haadholii kenna kabaja haadholii fi kabaja dubartiif Oromoon qabu ittiin agarsiifnudha. Sagantaan kun dabalataan sagantaa sirna keenya duudhaa keenya addunyaaf itti promootu goonudha. Siinqeen gahee guddaadha kan isheen qabdu. Siinqeen haati Siiqqee namni hundaadha Siiqqeen ta'u. Akka sirna gadaatii fi aadaa Oromootti Siinqeen filatamaniiti akkasumas haateeteedhaan eebbifamanii warra qajeelanidha. Egaa waa'ee Siinqee yoo ka'u dhaloonni biraa sabni biraallee fakkeenyummaa olaanaa kan inni irraa fudhatu. Isinis egaa akka ka'umsa keessan kanaatiin gara sanatti hojii kana irratti akka xiyyeeffachaa jirtanidha. Egaa kana dura Siiqqee awaardiitu ture. Mee garaagarummaan kan gidduu jiru maalidha? Xiyyeeffannoon keessan maal irratti inni guddaan? Sagantaan keenya already sagantaa feestivaal nageenyaati. Waa'ee nageenyaa irratti xiyyeeffata. Waamara dura nageenya dursana fakkaate Oromoon yoo hirribaa ka'u ganama kan nagaan bulchedha. Kan nagaan bulchite nagaan bulchedha. Oromoon waa hunda dura nageenya durfata. Uummanni bakka kamittuu wanni nageenya dursu hin jiru. Sagantaan keenya kun feestivaalli nageenyaa Siinqee kun kan awaardii Siinqeetiin walitti sirnaa fi duudhaan isaa walitti dhufeenya illee qabaatu garuu amma kaayyoon inni itti qophaa'eef garaagarummaa qaba. Kun feestivaalli nageenyaa Siinqee waa'ee nageenya biyya keenyaa karaa dubartootaa fi haadholii keenyaatiin nageenya biyya keenyaatti suuratti nageenya biyya keenyaa deebisuu irratti kan hojjetamee kaayeffateetiin qophaa'edha. Tole mee kana dura rakkoon tokko uumame gaheen abbootii gadaallee ni jira jaarsoliin biyyaallee ni jira gama seeraatiin ni jiran. Ati garuu fuulleeffannaan keessan gara Siiqqeetti. Gahee dubartiin araarsuu keessatti nageenya eegsisuu keessatti qabdu baasuuf immoo mee maaliif? Waa'ee dhimma nageenyaa irratti qaamni martiyyuu irratti xiyyeeffatu qaba inni ilaallata. Garuu ispeeshaalii maalinni amma rakkoo nageenyaa biyya keenya keessatti yeroo hedduu uumamaa jiru kana irratti kan dubartiin keenya yookaan haadholiin yeroo baay'ee rakkoo mudameetiin rakkina santu isaan irratti miidhamatu gaha malee yookaan miidhaa sanirraa adda qooda fudhattoonni adda dureen dubartootaa fi daa'imman fa'aa haadholiidha. Garuu rakkoo kana furuu irratti immoo dubartootaa fi haadholii keenya hin hirmaachine yeroo baay'ee. Sirna akkuma seeraatti abbootii gadaa ni hirmaachifna. Sagantaa abbootii qabeenyaatiin jaarsummaan adda addaa ni qophaa'a. Jaarsa biyyaatiin maanguddootaan abbootii amantaatiin
sirni jaarsummaa sirna nageenya buusu yeroo baay'een qophaa'a. Garuu dubartoota kennamu waan dagannee natti fakkaateetu ni jira. Fakkeenyaaf amma sagantaawwan adda addaa qophaa'an keessa irratti haadholiin siinqee just sirna kanaan kallattiidhaan miti kan hirmaatan. Just akkuma affeerraatitti keessummaadhaan dhufan. Garuu yoo ilaalleetti hin jenne lakkoofsa uummataatitti illee lakkoofsi dubartii guddaadha. Akka sirnummaatitti illee haadhummaan guddaadha. Haadha jechuun waan guddaadha. Dubartiin waa'ee nageenyaa miidhama rakkoo nageenyaatiin uumamu qofaa miti kan irra qaqqabuu qabu. Rakkoo nageenyaa sana osoo hin dhaqqabin rakkoo nageenyaa sana furuuf illee adda durummaadhaan dubartiin hirmaatu qabdii kaayyoo jedhuun waan kana kan qopheessine. Tole, sitti nan deebi'aatti dabalta. Egaa xiyyeeffannaan keessan dubartoota irratti sagantaan kun immoo akka waliigalaatti dubartoota irratti kan inni xiyyeeffatu. Yeroo ammaa duraan maaltu ture aadaan badaan tokko jira. Dubartiin golaa yookiin diinqaan ol malee kan gadi baatee biyya bulchuun bakka hundatti hojiis qooddattee aangoos qooddattee bulchuun hin turre. Duudhaa Oromoo keessatti immoo siiqeendhaaf gaheen kenname. Araarsuu bira darbanii yeroo ammaa kana dubartoonni gahee olaanaa bakka gurguddaadha kan isaan jiranii. Haa ta'uuti cabee hin cabne. Biiroolee gurguddaa keessatti biyya bulchuu irratti dursi dubartootaaf hin kennamu. Xiyyeeffannaan keessanii gama kanaan hojiidhaaf maal kaayessittan? Hojiidhaan gama nuti amma feestivaala kana kan fuulduratti finnee akka feestivaala ta'u akka eventichi qophaa'u kan goone egaa dubartoonni gahee olaanaa hojjechaa jiru. Gahee sana immoo nuti bukkee dhaabbannee cimsuu qabna. Bukkee dhaabbachuu qabna. Haadha manaadha, haadhadha. Mucaa taatee jirti dubartiin guddoodha. Dubartiin akkamitti dubartiin guddoodha kanaaf sana bukkee dhaabbachuu qabna. Akka gadaatti illee amma seera gadaa jalatti illee dubartiin bakka guddaa qabdi. Bakka guddaa sana immoo addunyaa kanaaf gumaacha nurraa eegamu anaaf isaarraas qofa miti. Bakka hunduma dhiirota hundarraa kan eegamu uummata Itoophiyaarraa uummata Oromiyaarraa kan eegamu aadaa kana duuba fuulduratti fiduudha. Siinqee ka jedhu kana fuuldura kaa'uufidha. Nageenya irratti akka hojjettu mudama adda addaa finneeti. Kanaafidha fuulduratti fiduu yaanne bukkee dhaabbachuu qabna kan jedhu irraa kan dhufedha. Tole galatoomii. Tole Kamaal mee sagantaa feestivaalii nageenyaa kun maal of keessaa qaba? Maal gumaachuuf immoo deemaa jirtu? Feestivaalii nageenyaa siinqee kun qabiyyeewwan adda addaa of keessaa qaba of keessatti jechuudha. Akkuma feestivaalii nageenyaa akkuma ta'etti qabiyyeen isaa inni jalqaba sagantaan feestivaala kanaa inni jalqaba deemsa miilaatti qaba. Deemsa miilaa ka maarsh baandiin deeggarame qaba. Aga kiiloomeetira 5 karaa kiiloomeetira 5 afurii 5 ta'u jechuudha. Mee maaliif filattanii waan? Innaa karaan deemsa miilaa kun already ka dubartoota uffata aadaatiin faayaman sirni kun feestivaalli kun feestivaala kaalchara isaa eeggate sirna isaa eeggate duudhaa isaa eeggate dubartoonni hedduminaan uffata aadaa uffataniitiin siinqee ofii qabatanii guftaa ofii hidhataniitiin kan irratti hirmaatanidha. Inni dabalatamu konferensii nageenyaa qaba lammaffaa irratti. Konferensiin nageenyaa kun dubartoota adda duree fi hayyoota ta'aniin kan gaggeeffamudha. As galma abbaa gadaatti jechuudha. Plus immoo sagantaan inni sadaffaan konsertii nageenyaa qaba. Konsertii nageenyaa kana irratti immoo konsertii sagantaan kun sagantaa siinqeeti. Sagantaan siinqee immoo siinqee ilaallata dubartii ilaallata. Innaa dubartoota artistoota dubartii qofatu irra hirmaata. Inni dabalataan immoo kennaa yookiin awaardii nageenyaa siinqee of keessaa qaba. Awaardiin kun dubartoota waa'ee nageenyaa irratti dhimma nageenya biyyaa irratti waan dansaa hojjetan waan bareedaa hojjetanii kan badhaasatti kennamudha. Plus immoo isa dabalataa dubartoota 20 ta'aniif atleetota 5, artistoota 5, haadholii qabeenyaa 5 fi dubartoota garaagaraa seektara garaagaraatti dubartoota 5 muudama ambaasaaddar nageenyaa siinqee qaba. Innaa waa'ee nageenyaa irratti ummataa fi mootummaa hojjetaniitiin moodeela nageenyaa ta'anii ambaasaaddar nageenyaa ta'anii waa'ee nageenyaa irratti akka biyya keenyaaf hojjetan akka ummata keenyaaf hojjetan isaan murnaa jechuudha. Innaa sagantaa gumaata kan wanni isaan gumaachuun dubartoota tokkoffaa hirmaannaa dubartii seektara adda addaatirra jiru cimsuudhaaf kaayyoon keenya inni guddaan. Dubartiin bakka adda addaatitti barumsa irraa kaasee waa'ee fayyaa waa'ee aartii maali irratti hirmaannaan dubartii ni hirmaachifnaa waa hedduutu jira. Garuu maali kallattiidhaan dubartiin waa hedduu irratti hirmaannaan isaanii dabaluu qaba kaayyoo jedhu irraan kan kaan hagomni keenya danda'u waan kan hojjetuuf kan qopheessine jechuudha.
godinaalee Oromiyaa egaa bal'oodha. San keessatti xiyyeeffannaan keessan Oromiyaa guutuu irratti waan kana qopheessuudha moo waan daangaadhaani? Yaa sagantaa kana kun sagantaa jalqabaati miti. Kanaan dura waggaa lama dura magaalaa Asallaa irratti bulchiinsa magaalaa Asallaa keessatti biiroo waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Asallaa fi Instituutii Aartii Oromiyaa wajjin sagantaa kana siinqeen nageenyaaf sagantaa jedhu qopheessinee ture. Achirratti dubartoota sadii ambaasaadar nageenyaa gooneetiin muudamni kennameefii ture. Hojiin kun hojjetame biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa wajjin tureeyyuu. Anna achirratti dubartoota sadii tokkoffaan atleet Daraartuu Tulluu ambaasaadar nageenyaa gooneetiin muudama kennee ture. Lammaffaa immoo aadde Makkiyaa Maamiyyoo haadha qabeenyaa aadde Makkiyaa Maamiyyoo ambaasaadar nageenyaa turanii. Sadaffaa immoo Dr. Lokoo nama jedhamtu isillee ambaasaadar nageenyaa turte. Amma ka Adaamaan kun marsaa lammaffaadha. Marsaa lammaffaadha. Nuti kaayyoon keenya sirni keenya sinnooroo bakka naannoo Oromiyaa keessa qofa osoo hin ta'in addunyaa irra calaqqisiisuudha. Haga humni keenya dandeenye sagantaan kun osoo danda'amee Ameerikaa Chicaagoo irra qophaa'uu danda'u qaba yookaan Awurooppaa irra qophaa'uu danda'u qaba. Minisootaa irratti Meelboorn irratti Awustiraaliyaa irratti osoo qophaa'e nuuf gammachuu guddaa qabna. Ammatti Adaamaa irratti haalli itti qopheessaa jirus yoo akka Oromoo qofaan dubartoota Oromoo qofaa miti irratti kan hirmaachisaa jiru. Haadholii Oromoo qofaa, haadholii siinqee Oromoo qofaa miti kan irratti hirmaachisaa jiru. Sabaaf sablammoota biyya keenya keessatti argaman kan aadaa keenya hin beekneef dubartoota aadaa keenya hin beekneef aadaa keenya barsiisuuf illee dubartoonni bulchiinsa Adaamaa keessatti argaman sabaaf sablammoon illee sagantaa kana irratti akka hirmaatan godhu jirra. Tole bareedaadha. Meeqa sagantaa kana dubartoota qofaadha kan irratti hirmaatanii kan gumaachi dhiyaatuu fi dhiirota sagaa qopheesse. Maalirraa kaka'umsi waa jiraachuu danda'a? Akkaataan ka'umsi maatii haadholii keenya naannootti dhalattaniitti guddatanii taateewwan dubartoota irratti gahaa ture san ilaaltanii immoo akkamittiin qopheessuu dandeessanii? Abbummaatiin dubartootatu qabateera. Sagantichi kan dubartootaati abbummaatiin. Dhiirris abbaan manaas ilmis dhufuu hin danda'a ni hirmaatas. Kana kan akka goonu kan nu yaachise gaa dubartootni teenya baay'ee qaroodha jajjaboodha. Kanaaf isaanuma bukkee dhaabbanna kan jedhuun aadaa keenya jechuun aadaa keenya akka guddatuuf aadaan safuu nuti dubartootaaf qabnu kabaja nuti dubartootaaf qabnu kabaja haadha keenyaaf qabnu agarsiisuuf feestivaala kana qopheessine kanuma. Tole mee fuulduratti egaa amma kun gumaachisin amma gumaachaa jirtanii tokko beekamtii kennuudha. Sagantaa badhaasaati awwaardiidha akkasumas deemsa miilaa dabalateeti. Mee aadaa fi duudhaan achi keessatti calaqqisiifamu maal fa'aati? Sagantaa kana keessatti tokkoffaa aadaa fi duudhaan calaqqisiifamu aadaa sirna gadaati. Already waa'een sirni siinqee kallattiimaan sirna gadaa ilaallata. Maaliif sirna gadaa keessatti waan hammatamee jirudha. Lammaffaa immoo jaalala biyyaa achi keessa calaqqisiifna. Yaa nageenya biyyaa ka barbaadu yoo jaalala biyya keetiif qabaatte fedhii biyya keetiif qabdu waan irraa kan ka'e. Lammaffaa inni sadaffaan immoo achi keessa waan calaqqisiisuu barbaadnu dubartoonni keenya hamilee dubartiin biyyaaf qabdu. Dubartoonni biyya keenyaaf barbaachisaadha moo barbaachisaa hirmaannaan isaanii barbaachisaadha moo barbaachisaa miti waan gaaffii qabu miti. Garuu dirqamatti immoo humnaan dirqamaan illee taanaan dubartoonni waan adda addaa irratti waan biyyaa irratti dhimma biyyaa irratti hirmaannaa godhuu dirqama qabanii dubartootaaf carraan akkanaa banamuu qaba kaayyoo jedhurraani. Annaa wanni nuti calaqqisiisnu dandeettii dubartoonni qaban nagaa biyyaa buusuu irratti biyya tasgabbeessuu irratti biyya hoogganuu irratti ta'uu danda'a. Dandeettii dubartoonni qaban calaqqisiisuu fi inni biraa immoo addunyaadhaaf sirna Oromoo, duudhaa Oromoo, aadaa Oromoo addunyaaf promoot godhuudha keenya kaayyooni. Yaa cumaan dubartoota keenya dubartoota uffata aadaatiin faayamaniitiin sagantaa kanarratti hirmaatan sirna kanarratti hirmaatan yaa aadaa ofii qofaa miti ka promoot godhan biyya ofiitillee promoot godhanii modeela ambaasaadara biyya ofii ta'aniitiin waa'ee biyya ofii akka promoot godhaniif
biyyoo fi akka bakka bu'aniitiin beeksisaniif sagantaan qophii. Xiyyeeffannaan keessan akkuma kaaste dubartoota Oromoo qofa irratti miti kan xiyyeeffatu hundumaa wal giddugaleessa godhateeti sirni kun kan inni qophaa'u jechuudha. Dubartoota sabaaf sablammii adda addaa heddumminaan irratti hirmaatanii immoo maaliif tokkoffaa akka keessummaatitti illee lammaffaa immoo akka sirna kenna barsiisutti illee beeksisutti illee dubartoota biraatiif Oromoon wal qixxummaa saalaa irratti Oromoon wanna addunyaa barsiisu waan hedduu qaba jechuudha. Oromoon wanna addunyaaf gumaachuu gumaata kana keessaa sirni siinqee isa tokko እና isa kanallee isaaniif barsiisu. Aadaa Oromoo keessatti kan nama tokko ofitti hammachuun jaalalaaf tokkummaa waliin jiraachuun Oromoon immoo kan ittiin beekamu saba biraa ofitti hammatee waliin jiraatee aadaaf duudhaasaa isaaf qooda kan wajjin jiraatu malee saba ofirraa dhiibu miti. As keessatti egaa sirni gadaa gaafa fudhannu waan achi keessatti jiru abbootiin gadaa kan biroo saba biroo maal sirna araarsuun akkamittiin seerri gadaa namoota birootiif fakkeenya ta'a jedhu irraa baraatiin ofii isaaniitiin bulani. Egaa dubartiin saba biraa taate tokko siiqqeerraa moo waan barattu qabdi jedhee abdiin qaba. Egaa kaayyoon keessan guddaadha, mul'ata guddaadha kan isin of harkaa qabdanii keessaayyuu warreen manattis ta'e alattis ta'e bakka hojiittis ta'e miira amilee dubartootaa cabsan ni jiru. Dhiirota ta'anis dhiirota taatanii siiqqeen ba'uu qaba. Aadaan siiqqee duudhaan dubartiin tokko kabaja isheef malu argachuu qabdi jettanii kaayyoo kanaaf karoora kana karoorfattanii kaataniitiidha kan jirtanii. Fuulduratti immoo dhiironni akka keessanii hedduun ba'anii kabaja dubartiif malu akka kennaniif bakka hojiittis haa ta'u beekumsa isheen qabduunis jajjabeessuudhaan kan cabsan hedduun isaanii jiru. Dubartiin maal fiddi, dubartiin maal gooti, dubartiin iddoo kana maal ta'uti jedhanii amilee cabsuudhaan kaayyoo dubartiin tokko qabattee deemtu tokko kan harkaa laamsheessan hedduun jiru. Mee warra kanaatiifis dhaamsa dabarsitanii yoo qabaattan dabarsuu dandeessu sirraa hin ka'an. Ammas kanatti kan ilaaluu qabnu gaafa dubara tokko gadi buufnee ilaallu gaafa dubartii tokkotti dubbannu akka mucaa keenyatti dubbatne akka haadha manaa keenyaatti haadha warraa keenyaatti dubbatne akka haadha keenyatti dubbannetti yaaduu qabna. Akkuma obboleessi kiyya Kamaal jedhee haadhatu sheeppin godha jechuun aadaa kee kan bartu abbaaf haadharraati. More especially immoo haadha kee biratti barta haadha kee faana oolta yeroo baay'ee haati akkamitti akka mana qabattu in ilaalta akkamitti mana akkatti ijoollee ishee qabattu ijoollee ishee gootuun ilaalta. Sanammoo yeroo guddistee ilaaltu moo naannoo keessatti haati kan qabdu ilaalta. Haati otoo hin jirtu ta'ee haati otoo hin kabajamiin yoo hafte naannoo sana keessatti maaltu hammam akka hir'atu mana sana keessatti maaltu akka hir'atu ilaaluu qabna. Kanaaf unu qofa miti namoonni baay'een jiru kan haadha manaa isaanii geeddaran gargaaran kan haadha manaa isaanii bukkee dhaabbatan kan ijoollee dheeganii fi isheen hojiirraa gaafa deemtu hojiirraa gaafa dhuftu kan ishee gargaaran ni jiru baay'een. Akkasumas immoo ni jiru muraasonni kabaja kan hin qabne uf kan kabajju harmee kee dubara gaafa kabajuudha obboleettii kee gaafa kabajuudha. Kanaaf uf kabajuu yoo barbaadan uf ilaaluu yoo barbaadan guddina keessan ilaaluu yoo barbaadan durba qabachuu qabdu. Dubartootni nageenya biyyaa irrattis ta'e guddina biyyaa irratti shoora olaanaa qabu. Kanaaf gargaaruu qabnan jedha karaa kiyya. Cinaa dhaabachuu qabna. Cinaa dhaabachuu. Hayyee toli Kamaalatoo. Hayyee anillee gama kiyyaan uumamatu haadha jechuun dubartii jechuun ulfinna. Dubartii kabajuu jechuun of ulfeessuudha of kabajuudha. Haadha ofii kabajuun of ulfeessuudha of kabajuudha. Anillee namni martinuu kamiyyuu taanaan haadha malee namni dachii kanarra dhufee hin jiru. Eenyummaan kee itti fufullee karaa dubartiitiin ka haadha atiin fuutaa cilmoo godhattaa uumamu. Annaa maalinni dubartii jechuun dubartii kabajuun dubartii ulfeessuu jechuun of kabajuudha biyya ofii kabajuudha inni maalummaa ofii kabajuudha. Innaa of kabajuu immoo namni hin fedhe jiru kabajaa ulfina namni ofitti hin barbaanne hin jiru. Yaa akka kiyyatti yaani namni dubartii xiqqeessu namni nama of xiqqeesse na fakkaata. Innaa kun aada malee dhalle seera malee dhalle. Innaa dubartii haa ulfeessinu dubartii haa kabaju. Mee sagantaan kun yoomiif amma kan itti qophaa'aa jirtan? Sagantaa kana kan itti qophaa'aa jirru hagayya 9 irratti qopheessuu bara 2013 baruma kana jechuudha. Hagayya 9 irratti sagantaan kun bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti ni qophaa'a jennee eeguu jirra. Tole.
Ayyee meedhuma irrattoo namoonni akka irratti hirmaataniif maal gochuu qabu akkamittiin of qopheessuu qabu daawwattootaanis ta'ee namoonni sagantaa kana irratti hirmaachuudhaafis jedhan amma ofii keessaniif namoota badhaastan qopheessitanii jirtu moo fuulduratti kan qopheessitanidha? Already kan namoonni badhaasa kanaaf qopheessinillee kan karoorfannee qophoofnillee ni jira. Uummanni immoo jiraattonni magaalaa Adaamaa fi bakka Oromiyaa keessa argaman uffata aadaatiin faayamanii uffata aadaatiin bareedanii sirna ofiitiin bareedaniitiin sagantaa kana irratti akka argaman asumaan afeerraa kennan dhiyeessina. Feestivaalli nageenyaa siiqee kun hundaaf banaadha jechuudha. Guddaa galatooma. Egaa agayya sagal hundumtuu aadaa fi duudhaa isaatti bahee huccuu aadaan miidhagee feestivaala nageenyaa siiqee kana irrattis akka hirmaatu abdiin qaba. Isinis jabaadha. Deebinee akka ol arginu abdiin qaba. Bakka garaagaraa teessanii kan hordofaatiin turtan qophii gumaataati. Egaa keessummoota keenya wajjiniin feestivaala nageenyaa siiqee nuuf qopheessaniitidha kan jirani. Agayya sagal fuuldura keenya jirurratti akkatti hirmaattaniif gamanuma dhaansa isiniif dabarsina. Qophiin gumaataa keenya irraa kana fakkaataa torban qophii birootiin kan wal agarru ta'a. Aga torbanitti nagaa nuuf ta'a.